sifa baay'atu ammas immoo ergama ayyaana kana fudhannee isinii deebineerra misraachoo fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irratti amantoota hundumaatiif ta'e waldaa waaqayyootiif ta'e olii wajjin labsuudhaaf ayyaana kana keessa hiikamnee hidhaan keenya hundumtuu nurraa ba'ee wanta hojii fannootiin nu ta'e kana hammannee waaqayyo fuulduratti warra galataa akka taanuuf ergaa kana fudhannee fuula keessan dura jirra. Itti daballee wanta nu ilaaluudhaaf nu ta'u sagalee waaqayyoo keessaati iddoo tokko nan dubbisa Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 amma 15tti nan dubbisa akkas jedha sagalee waaqayyoo. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolle sanaa waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsisuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensa irratti gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Ameen. Haqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan ol qabatu lamatu fannoo irratti nuu ta'ee jedha Phaawulos. Inni tokko diina keenya isa karaa cubbuu nurratti humna argatee ture sana waaqayyo rukutuu yeroo barbaade wanta inni godhe keessaatii inni guddaan wanta inni baadhatee adeemu yookiin immoo karaa inni argatee ittiin gale qaawwa sana dhaqee dura jala cuqqaale. Qaawwanni ittiin galee ijoollee waaqayyoo irratti humna qabaachaa ture immoo cubbuudha. Nurratti kan hin tolle waa'ee keenyaa hamminaan kan caafame sana fuudhee daguugeetu fannoo isaa irratti cinkaarsise jedhama. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Fannoo irratti gaa hojiin hojjetame akkuma kutaa keenya sadarba irratti isinii jalqabe cubbuutu deebii argate. Deebii guutuu argate. Maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee afuuraa irratti obboloota wanti nu hubachuun nuuf ta'u inni guddaan waaqayyo bulchaa waaqaatiif lafaa waan ta'eef wanta inni hojjetu hundumtuu liigaalii fudhatamaa ta'uu qaba. Waaqayyo calluma jedhee akka mootima of danda'a tokko har'a kanan hojjedha bor kanan hojjedha jedhee kan gegeddaramu otoo hin ta'in wanta inni hojjetu hundumtuu seera afuuraajjin waan ol qabate ta'uu qaba. Yeroo cubbuun otoo hin hojjetamin dura maal jedhe gooftaan beenyaan cubbuu gatiin cubbuu du'a jedheera. Kanaatiif iyyuu cubbuu fayyisuu yoo barbaade waaqayyo akkasumattan isinii dhiisee hin jedhu. Amantii baay'ee dhattanii yoo ilaaltan cubbuun kadhachuutiin yookiin immoo nama gargaaruutiin namaa dhiifama jedhanii amanu. Garuu waaqayyo inni abbaa seeraa marcuma seeraa irra taa'u kaleessa gatiin cubbuu du'a jedhee inni dubbate har'a immoo cubbamaadhaatii garuu yoo baay'ee na kadhatte siin dhiisaa hin jedhu. Yookiin immoo ollaa kee yoo gargaarte siin dhiisaa hin jedhu. Kanaaf iyyuu gatiin cubbuu liigaalii deebii argachuudhaaf anaaf isin immoo humna godhannee kaanee waaqa keenya fuuldura dhaabachuu kan nu gargaaru waaqayyo akkuma seera dhaabeetti yeroo inni cubbuudhaaf deebii kennu. Akkuma seera dhaabeetti immoo deebii kenne. Nama lubbuu kennu tokko ilma isaa fannoo irratti hunduma keenyaaf dabarsee kenne. Dhiiga qulqullaa'aa dhiiga kana hundumaa fuudhee nurraa daguugee balleessuu danda'u nuu kaa'e. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaan keenya amma immoo itti dabalee maal nutti magaa eega cubbuun liigaalii deebii argate. Diina keenya isa keessaan dhufee yeroo hundumaa immoo nurratti humna godhachaa ture maal godheedha? Duwwaa godheedha. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Duwwaa godhee qilleensa irratti salphiseetu agarsiise. Kanaaf ijoolleen waaqayyo haqa dhiigaa uffannee waan jirruuf dhiigaan haguugamnee waan jirruuf diina keenya irratti humna kan nuyi qabnuuf isa kanaafidha. Warri na dhageessan misraachoma kanarraan kan ka'e yoo amantan jireenya keessanirra kan jiru
diinni karaa adda kan inni isinitti darbachaa jiru xiyyi har'aa kaasee hin dhaabata hin caba maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u sababni isaa seeraan legal answering waaqayyo biraatii kennameera tokkoffaa cubbuutu deebii argate lammaffaa du'atu deebii argate maal jedha sagaleen waaqayyoo Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 irratti baay'ee sagalee na gammachiisu yaa du'aa arfiin kee meerree jedhaan kaleessa na sodaachisaa turte maaliif du'a booddee maal akka jiru wanta hin beekneef sodaa du'aa jalatti na qabdee turte amma garuu jedha namni waaqayyoo arfiin kee meerree kottumee jedhaan maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'a sin cabse waan ta'eef du'a booddee jireenya akka jiru waan beeknuuf du'a sodaachaatti galla otuu hin ta'in du'i karaa nuyi itti waaqayyo keenya wajjin ol arginu karaa itti riqicha jireenya kanaati jireenya bara baraatti ittiin darbinu waaqayyo kan nu qopheesse ta'uusaa fannoo irratti alatti baasee argisiise gooftaan galanni bara baraan waaqayyootiif haa ta'u Ximootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 1 keessatti kan argitu jireenyi bara baraa inni dhokatee ture karaa Yesuus Kiristoos alatti mul'ate jedha sagaleen waaqayyoo hin beekamu ture jechuudha amma yeroo sanaatti kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos wanta inni godhe cubbuu keenya kaasuu duwwaa utuu hin ta'in sodaachisuu du'a isaatiin jedha aboo du'a isaatiin jedha hunduma isaa dhugaa caccabseetu waaqayyo luba nu baase maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf misiraachuu guddaa dhaga kanaaf gaara sana irratti nyaachisa guddaa qopheesse waaqayyo jedhamee kan caafameef kanaaf sadaffaa ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha obboloota gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa yeroo dhangalaase jedha macaafni qulqulluu keenya ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti dhaxxanii argitu reebamuu isaatiin madaa'uu isaatiin dhiiguu isaatiin nuyi dhukkuba keenya irraatii fayyifamneerra jedha gidiraa keenya irraa fayyifamneerra jedha maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u dhukkuba adda addaa fayyisuudhaaf gooftaan iddoo adda addaatti dhiiguu isa barbaachise gonfoo qoraattii mataa isaa irratti yeroo kaatee mataa isaa irraa dhiigni dhangala'ee mataa dhukkubbiidhaaf dhibee mataa wajjin walitti qabatan yaada wajjin walitti qabatan hundumaaf dhiiga dhangalaase harki isaa yeroo mismaaraan waraaname akkasuma hojii harka keenyaatiif waan nu barbaachisu hundumaatiif dhiigni isaa dhangala'e dhukkuba kana wajjin walitti qabate hundumaa kaasuudhaaf duddi isaa yeroo reebame obboloota ko ba'aa jireenya keessatti nu barbaachisu kan hundumaa nurraa kaasuudhaaf iddoo adda addaatti kanaaf dhiigni isaa dhangala'e obboloota otuu kana miti ta'eeti iddoo tokkitti itti du'i isaas immoo du'a salphaa akka inni ta'u godha ture waaqayyo maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u waaqayyo amma kana waaqa of eeggatudha namni tokko barsiisaan wangeelaa si'a tokko maal jedhee akkas jedhee dubbate macaafni qulqulluu akka dubbatu gooftaa Yesuus Kiristoos si'a 30 wayi lakkoofsa isaa yoon addaan baafachuudhaaf 39 fakkaata yeroo ammanaa rukutame jedha maal jedhe namni kun dhukkubni hawaasa beektotaatiin saayintistootaatiin beekame qoricha argate ammuma reebamuu gooftaa Yesuus Kiristoos sana baay'ataa'e maal jechuudha dhukkuba beekamaa tokkootiif otuu ganaa dhukkubichi hin beekamin rukutamuun gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga ta'ee dhangala'eera jechuudha obboloota ko kanaaf fayyina keenya labsina kanaaf nagaa keenya labsina gooftaa keessatti maqaan gooftaa bara baraan haa eebbifamu haga gaamisiraachuu nu isiniif qabnu kanadha fannifamuu isaatiin reebamuu isaatiin madaa'uu isaatiin fayyiteetta hospitaala keessa kan jirtan dhukkuba adda addaatiin qabamtanii kan jirtan dhibee adda addaa baattanii kan jirtan Yesuus Kiristoos dhibee sanaatiif gatii baaseera maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf keessa keenyaati amantiin akka buqqu barbaada nagaatu keessa jira madaa'uu isaa keessa dhiiga sana keessa nagaatu jira waan ta'eef galanni bara baraan waaqayyootiif haa ta'u waaqayyo obboloota ko waa'ee karaa fayyinaa kana baay'ee of eeggatee hojjechuunsaa baay'ee sin dinqisiisa fariisonni yookiin immoo warri Ayhuudii otuu Kiristoosiin akkuma hammeessanii
badii irratti argine jedhanii warra Roomaatti dabarsanii kennan otuu akkuma sanaan ofii isaaniitii badii sanaatiif sagaleen Waaqayyo waan dubbatu gochuu jalqabaniiru ta'e karaa itti Ayhuudonni nama ajjeesan karaa tokkitti ture abboommii Waaqayyoo keessatti innis dhagaadhaan reebaatii ajjeesaa jedhetu ayyama kenneef kakuu moofaan seerri Musee kana ayyama. Garuu otuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhagaadhaan reebanii ajjeesaniiru ta'e dubbiin amma isinitti dubbachaa jiru kun hundumtuu raawwachuu hin danda'u. Dhiigni isaa iddoo adda addaatii hin dhangala'u ture. Yookiis immoo obboloota koo abaaramaa inni muka irratti gargaafame abaaramaa haa ta'u jedhamee inni caafame raajiin hin raawwatu ture. Kanaaf iyyuu ammana of eeggate jechuudha karaa fayyinaa kana uumuudhaaf Gooftaan keenya. Maal godhee Ayhuudonni ajjeesuu akka hin dandeenyetti mootummaa isaanii irratti bitu qopheesse Gooftaan. Kana booddee Ayhuudonni mootiin isaanii irratti bitu mootiin Roomaa waan jiruuf ofii ajjeesuu dadhabanii Gooftaa jireenyaa geessanii warra Roomaatti kennanii nuu ajjeesaa jedhanii. Warri Roomaa immoo karaa isaanitti nama ajjeesan fannisuu ture. Nama yeellaasisuu ture fannoo irratti fannisanii. Waaqayyo kana hundumaa eega qopheesseetii booddee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qullaasaa saba biyya lafaatiif uumamaa of harka isaatiin uumeef jedhee dhaqee fannoo yaabbatee du'uun barbaachisaa ture. Kanarraas kan ka'e abaarsaatiif qoricha ta'e maaliif raajii isa muka irratti kan rarra'e abaaramaa haa ta'u jedhu sana guutee lammaffaa immoo iddoo barbaachisaa ta'an irraa dhiigni isaa akka dhangala'u Waaqayyo isa kana orkestreetii godhe hin qopheesse. Harki Waaqayyo kana hundumaa hojjetteetu fayyinni guutuu akka ta'u gochuu danda'e. Kanaaf obboloota koo waa'een fayyinaa inni irree Waaqayyoo fudhata jedhame sagalee Waaqayyoo keessatti. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana obboloota koo ergaa kana kan inni isinii gadhiisuudhaaf barbaannu. Amma immoo barnoota kana booddee kan jiran ergaa lama irratti immoo dhossaa fannoo ammas xinnoo ishee gadi fagaannee walii wajjin ilaalla. Fannoon maal jechuudha? Anaaf isiniif isa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Gooftaan isin haa eebbisu.